Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu saba Waaqayyoo hunduu nagaadha. Har'aa sagalee Waaqayyoo du'aa koo Yesuus Kiristoos fannifamuu Yesuus Kiristoos ilaalchisee ergaa gabaabaa isiniif qabadhee dhufeera. Hafuura Waaqayyoo keessa taatanii sagalee Waaqayyoo kana akka hordoftan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Mata duree du'aa koo fannifamuu Yesuus Kiristoosiin maaltu nuuf ta'e karaa Kiristoos maal arganne kan jedhu irratti qabxiilee gabaabaa walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 hanga 6tti dubbisa. Sana booda sagalee Waaqayyoo waliin hirmaanna. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra hin kaa'e, muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukutee gad isa deebisee itti lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii akka keenyaafis reebamee in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa bannee turre, adduma addaanis karaa in gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isa irra in kaa'e. Ameen. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf sagalee Waaqayyoo kana hin kadhanna. Yaa Waaqayyo galanni jiraataan siif haa ta'u. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin nagaa nu laatteef, ilma kee Yesuus Kiristoosiin fayyina nu laatteef, ilma kee Yesuus Kiristoosiin eebba nu laatteef si haa galatu. Amma immoo maqaa Gooftaa Yesuusiin sagalee kee akka nutti dubbattu, akka nu barsiistu, dhugaa karaa ilma kee Yesuus Kiristoos raawwatame akka nuuf ibsitu maqaa Gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Sabni kallattii adda addaan hordofaa jiran, namoonni kallattii adda addaan dhaggeeffachaa jiran humna sagalee kee kanaan akka tuqaman, akka jijjiiraman maqaa Gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagalee amma dubbise kana keessaa qabxiilee adda addaa arganna. Garuu karaa dhiphina Yesuus Kiristoos, karaa fannoo Yesuus Kiristoos, karaa du'uu Yesuus Kiristoosii fi du'aa ka'uu isaatiin nuti warri isatti amanne maal arganneerra, biyya lafaatiif maaltu ta'e kan jedhu gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla. Isa jalqabaa tokkoffaa irratti jireenya du'a isaa keessaa marge yookiin bulqee argina. Jireenya du'a Kiristoos keessaa burqe, jireenya du'a Kiristoos keessaa marge yookiis immoo dhalate burqee argina. Isa kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 23 irra gaafa dubbisnu sagaleen Waaqayyoo waan tokko nutti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 23 kaasnee gaafa walii wajjiniin ilaallu akkasidha. Yesuus garuu deebisee, yeroon ilmi namaa ulfina isaatiin ol fudhatamu ga'eera. Dhuguman isinitti hima, ijji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkichuma ta'ee hafa, yoo du'e garuu ija baay'ee in godhata. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Isaayyaas irratti sila dubbisne wajjin gaafa wal qabsiisnu du'uu isaa keessaa jireenya ba'e, inni du'uu isaatiin fayyina arganne Isaayyaas gaafa raajiidhaan waggaa 700 kan caalu dursee waa'ee Yesuus Kiristoosiin argu fannifamuu isaa keessaa jireenyatu nuuf ba'edha. Du'uu isaa keessaa jireenya fayyina arganne. Yesuus immoo sitti maal jedhe? Ijji qamadii tokkotu hin du'in baay'ee ta'ee dhalachuu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoos du'uu isaa keessaa nuti warri Yesuus Kiristoositti amanne akkuma qamadiin tokko yoo du'uudhaa baate ija baay'ee hin godhanne. Akkuma qamadiin tokko ergii du'ee tortoree booddee ija hedduu ta'ee dhalatu yookiis immoo ija hedduu ta'ee biqilu. Haleluuyaa. Du'uu Kiristoos keessaa jireenya nuuf burqetu jira. Du'uu Kiristoos keessaa nagaa argannetu jira. Jiruu Kiristoos keessaa eebba nuuf biqiletu jira. Kana jechuun Yesuus Kiristoos gaafa du'u nuuf immoo jireenyatu nuuf ta'e.
du'uu isaatiin Si'ool mo'ameera. Du'uu Yesuus Kiristoosiin duuti mo'ameera. Duuti mo'amuu isaatiin mul'ata Yohaannis irratti akkuma jedhu du'umti iyyuu mo'ameera. Du'umti mataan isaa karaa Yesuus Kiristoos mo'amuu isaatiin nuti warri cubbuudhaan duunee turre karaa Kiristoos jireenya arganneedha. Warri duunee turre du'a Kiristoos keessaa jireenyatu nuuf burqe. Du'a Kiristoos keessaa eebbatu nuuf burqe. Du'a Kiristoos keessaa jireenya bara baraatu nuuf ba'e. Kanaafiyyuu yaadannoo fannifamuu Yesuus Kiristoos du'uuf du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kana gaafa ayyaaneffannu inni kun keessa keenyatti uumamuu qaba. Yesuus Kiristoos naaf du'uu isaatiin du'a isaa keessaa jireenyi naaf burqeera. Hallelujah. Yesuus Kiristoos naaf fannifamuu isaatiin naaf waraanamuu isaatiin waraansi koo jijjiirameera. Du'i naaf malu jireenyatti jijjiirameera. Salphinni naaf malu ulfinatti jijjiirameera. Akkasumaan ayyaana waan ta'eef ayyaaneffanna miti. Akka warra kaanii nyaannee dhugnee gammaduudhaaf miti. Nuti waa tokkotu nuu gala. Yeroo hundumaa jireenya du'aa ka'uu keessa akka jiraannu gochuu qabna. Nuuf ayyaanni kun homaa miti. Garuu maalidha? Yeroo hundumaa warra du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin, warra fannifamuu Yesuus Kiristoos keessaan jireenya argatan taanee isa kana hubachaa tarkaanfachuutu nuuf ta'a. Kanaafiyyuu jalqaba irratti jireenya du'a keessaa burqe argina. Jireenya du'a keessaa marge argina. Akkuma qamadiin sun gaafa du'u waan baay'eetu fakkaatu otoo kaastanii ilaaltanii garuu sanyii baay'eetu isa keessaa burqa. Mee sagalee kana deeggaru Isaayyaas yeroo inni cimsee dubbatu Isaayyaas 53 lakkoofsa 10 irratti arganna. Mee sagalee sana nan ilaala. Baay'ee nama dinqisiisa. Isaayyaas waggoota 700 dura waa'ee isa kanaa gaafa dubbatu, waa'ee warra Yesuus Kiristoositti amanuudhaan isa keessaa wanta nuu ta'u 53:10 irratti akkasidha. Sagaleen Waaqayyoo kun gaafuma kana cimsu. Waaqayyoo isa inni dhiphise sana caccabsuun jaalala koo in ta'e. Inni lubbuu isaa aarsa sababii yakkaatiif dhiyaatu godhee yoo dhiyeesse sanyii isaa arguuf jira. Ofii isaa aarsaa godhee gaafa dhiyeessu sanyii isaa arguuf jira. Ilaalame baay'ee nama dinqisiisa. Aarsaa ta'uu Yesuus Kiristoos keessa sanyii argamutu jira. Aarsaa ta'ee Waaqayyo irratti dhiyaachuu Yesuus Kiristoos keessaa wanta argamutu jira. Kanaafiyyuu sanyii isaa arguuf jira. Jabinni isaas in dheerataaf jaalalli koo karaa isaa irraa raawwatama. Karaa eenyu? Karaa isa du'u kana karaa Yesuus Kiristoos. Isaayyaas du'uu isaa keessaa jireenya akka bu'u, sanyii isaa keessaa sanyii karaa Kiristoos dhufu tokko akka jiru dubbata. Sanyiin sun anaaf isinidha. Du'uu Yesuus Kiristoos keessaa warra margan, warra biqilan. Haleluuyaa. Akkuma qamadiin sun gaafa du'u sanyii baay'ee ta'u tokkicha Yesuus Kiristoos du'e keessaa miiliyoononni karaa Yesuus Kiristoos jireenya arganneera. Haleluuyaa. Miiliyoononni karaa Yesuus Kiristoos eebba bara bara arganneera. Inni kun nu gammachiisa jechuudha. Galanni jiraataan Waaqayyoof haa ta'u. Har'as yaa namoota na hordofaa jirtanii, yaa nama karaa miidiyaa adda addaa na hordofaa jirtu ansittan hima. Du'uu Shaakolovaanaamaatiya. Du'uu Yesuus Kiristoos keessaa jireenyi sii margeera. Du'uu Yesuus Kiristoos keessaa ulfinatu sii ba'eera. Du'uu Yesuus Kiristoos keessaan kan sii ta'e jireenyadha, kan sii ta'e ulfinadha. Isa kanaaf du'a Yesuus Kiristoos keessaa jireenya burqee, jireenya marge argina isa jalqabaa irratti. Kanaaf karaa fannoo Yesuus Kiristoos, karaa dhiphina Yesuus Kiristoos maaltu nuuf jireenyi nuu ta'eera. Du'a isaa keessaa jireenya marge argina. Isa lammaffaa irratti nagaaf gammachuutu dhiphina isaa keessaa nuuf ba'e. Mee ilaalaa baay'ee nama dinqisiisa. Dhiphachuu Yesuus Kiristoos keessa nagaa keenyatu ture. Dhiphachuu Yesuus Kiristoos keessa gammachuu keenyatu ture. Haleluuyaa. Yaa nama Waaqayyoo sittan hima'an dhiphina kee kan dhiphate Yesuus Kiristoosidha. Isa keessaa gammachuutu sii ba'eera. Isa keessaa nagaatu sii burqeera. Isa keessaa eebbatu sii burqeera. Sagalee kana wajjin wal qabatu Isaayyaas 53:5 irraa arganna. Isaayyaas 53:5 sagalee kana nan dubbisa. Inni garuu balleessaa keenyaaf waraanamedha. Inni garuu waa'ee balleessaa keenyaaf waraaname. Sababii akka keenyaafis reebameen caccabsame. Ofii akka hin qabu, ofii balleessaa hin qabu. Waa'ee balleessaa keenyaaf reebame. Waa'ee balleessaa koof balleessaa keetiif garafame, in caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni dadhabame. Mee ilaalaa. Nuyi maal akka argannuuf? Nagaa akka argannuuf. Dhiphina Yesuus Kiristoos keessaa nagaa burqe argitu asitti. Dhiphina Yesuus Kiristoos keessaa eebba burqe, gammachuu burqe argina. Inni hin dhiphata. Isin garuu hin gammaddudha sagaleen kun. Haleluuyaa. Yaa nama dhiphina keessa jirtu an sitti hima. Dhiphachuun Yesuus Kiristoos gammachuu keetiif. Dhiphachuun Yesuus Kiristoos nagaa keetiif. Shaakoo maate'a. Sittan himan. Dhiphinaan kan marfamte, seexanni dhiphina keessa kan gashe, rakkoo keessa kan si gashe,
haala daddaatti dhiphachaa kan jirtu har'a Waaqayyo akkasiin jedha. Ati akka gammadduuf ati akka nagaa qabaattuuf ani si dhiphadheera. Kanaafiyyuu yakka keenyaaf reebame nuyi nagaa akka argannuuf hin adabame. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argamedha. Maal ta'uu isaatiin madaa'uu isaatiin fayyinatu argamedha. Mee fakkeenya tokko isinitti taa'imu baay'ee na dinqa keessa koo gaafa sagaleen kun dhufu. Namoonni gaafa namni du'u maal godhu? Hin gaddu. Qoma isaanii rukutanii boo'anii imman karaaru hin iyyu. Wayyaa gaddaa uffatu. Yaa saba Waaqayyoo, yaa nama Waaqayyoo na dhaggeeffachaa jirtu sitti hima. Yesuus Kiristoos du'uu isaa keessaa wayyaa gaddaa uffachuu si dhufe miti. Wayyaa adii, wayyaa gammachuu, wayyaa eebbaa akka uffattuuf. Yesuus Kiristoos cubbuu kee karaa dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoos, Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu kee qulleesseera. Kanaafiyyuu ati har'a gadduun siif hin malu. Kan sii gadde Yesuus Kiristoos jira. Kanaafiyyuu namoonni gaafa namni du'u hin gaddu. Inni nuu du'e Yesuus Kiristoos garuu akka nuti gaddinuuf miti. Akka nuti boonnuuf guyyaa kana gaafa yaadannu, du'u Yesuus Kiristoos gaafa yaadannu, fannifamuu Yesuus Kiristoos gaafa yaadannu, achi keessa ililleetu jira. Achi keessaa gammachuutu nu mara. Sababiin isaa gadduu keenya gaddeen. Du'a keenya du'een guyyaa kanatti yoo hin gammannu ta'e, hojii Yesuus Kiristoos fannoo gubbaatti nuuf hojjete kanatti yoo hin boqonnu ta'e, yoomiyyuu wanti lafarraa yoo nu buute hin gammannu. Yaa nama Waaqayyoo sittan himaarra. Gammachuun kee du'u Yesuus Kiristoos keessaa sii burqeera. Gadda kee kan jijjiiru nagaa guutuun Kiristoos keessaa sii burqeera. Kanaafiyyuu du'u Yesuus Kiristoos keessaa, fannifamuu Yesuus Kiristoos keessaa salammaffaa irratti nagaaf gammachuutu nu burqe. Dhiphina isaa keessaa nagaan sii burqeera. Dhiphina isaa keessaa gammachuun sii burqeera. Gammachuu Yesuus Kiristoos keessaa burqe kana hirmaachuu jalqabi. Amma shaakaluu jalqabi. Haleluuyaa. Barattoonni gaafa isaan balbala cufatanii banneerraa jedhan, inni immoo balbala cufameen seeniitu nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Ilaalaa. Warra gadda keessa jiranitti sagalee misiraachoo lallabe. Har'as yaa nama gadditee jirtu Yesuus waa'ee keef du'aa ka'eera. Har'as yaa nama gadditee jirtu waa'ee cubbuu keef Yesuus gatii kaffaleera. Gammachuutu sii mala, nagaatu sii mala, eebbatu sii mala. Inni sadaffaan nuti kan dhiphina Yesuus Kiristoos keessaa, fannoo Yesuus Kiristoos keessaa, du'a Yesuus Kiristoos keessaa har'a kan ani isiniif hiruu barbaadu inni dhumaa ba'aa cubbuurraa bilisa baaneerra. Ilaalaa. Inni ba'aa cubbuu nu baachuu isaatiin ba'aa cubbuurraa bilisa baaneerra. Isa kana Isaayyaas 53 ja'arraa dubbisna. Isaayyaas 53 ja'a. Nuyi hundumti keenya akka hoolotaa karaarraa banne. Meeqan keenyatu? Hundumti keenya. Namni tokko qajeelaa hin hojjenne Waaqayyo irratti. Namni tokko Waaqayyo irratti fudhatamuudhaaf jajabina kan qabu hin jiru. Ga'umsa hundumti keenya akka hoolota karaarraa badanii. Akka hoolota tiksee hin qabne jechuudha. Akka hoolota nama isaan eegu hin qabne, garatti adeeman hin beekne bannee turreedha. Adduma addaanis karaa irraa hin gorre. Hundumtuu karaa mataa isaarra gore. Isa kana Yihuudoonni karaa mataa isaanii irra goran. Giriikonni karaa mataa isaanii irra goran. Ormoonni karaa mataa isaanii irra goran. Garuu akkas ta'e Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa sarra kaa'e. Cubbuu hunduma keenyaa Yesuus Kiristoos irratti lakkaa'e. Kanaafiyyuu ba'aa cubbuu jalaa kan nuti ittiin bilisa baane fannoo Yesuus Kiristoosiin. Ba'aa cubbuu jalaa kan nuti birmaduu baane du'uu Yesuus Kiristoosiin. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf har'a yaa nama cubbuudhaan hidhamtee jirtu haalli kan siidhee jiru ba'aan cubbuu karaa Yesuus irraa konkolaateera. Yesuus sababii cubbuu keetiif garafameera. Yesuus sababii cubbuu keetiif ba'aa baateera. Haleluuyaa. Kanaafiyyuu karaa Yesuus Kiristoos ba'aan cubbuu sirra hin jiru. Ba'aan cubbuu sirra hin jiru. Cubbuu keef inni garafameera. Cubbuu keef inni qaraaniyoo gubbaatti fannifameera. Xoofoo hadhaa waa'ee cubbuu keetiif dhugeera. Yaa nama cubbuu koo fan xoofoo hadhaa kana dhugaa jira. Haala kana keessa kanan jiraachaa jiru waa'ee cubbuu kootiif jette yoo ta'e lakki. Waa'ee cubbuu keef xoofoo hadhaa kan dhugee ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos siif du'eera. Siif fannifameera. Gatii kee fudhateera. Kanaafiyyuu kan siif malu bilisummaadhaan jiraachuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Warra Kiristoos irratti qabamanii jiraataniif amma firdiin isaanirra hin jirudha. Kiristoositti warra qabamanii jiraataniif maaltu hin jiru? Firdiin isaanirra hin jiru. Ati Kiristoosiin amantee qabda yoo ta'e, Kiristoosiin beekta yoo ta'e, firdiin sirra hin jiru. Sababii cubbuutiif firdiin dhufu tokkollee sirra hin jiru. An dhugumaan isinitti hima warra Yesuus Kiristoosiin hin qabne, Yesuus Kiristoosiin hin qabdan yoo ta'e arras firdiin du'a, firdiin cubbuu sammuu keessanirra jireenya har'umayyuu isaanitti faradameera macaafni. Har'umayyuu sitti faradameera. Yesuus Kiristoosiin qabda yoo ta'e garuu gatiin kee kaffalameera.
Yesus gatii cubbuu keetii kaffaleera. Warra Yesus Kiristoositti qabamanii jiraataniif amma firdiin tokkollee isaanirra hin jirudha. Maaliin ofitti faraddee jirta? Maaliin natti faradama jettee of sodaachaa jirta? Lakki firdiin Yesus Kiristoosiin warra amanetti faradamu tokkollee hin jiru. Firdiin karaa Yesus Kiristoos haarameera. Firdiin isirratti faradamu tokkollee hin jiru. Yesus Kiristoos gatii kee fudhateera. Firdii cubbuu, ba'aa cubbuu Yesus Kiristoos sirraa fuudheera. Kanaaf sagalee har'aa gaafan walitti qabu Waaqayyo ilma isaa Yesus Kiristoosiin nu erguu isaatiin, nu dhiphisuu isaatiin, inni nuuf du'uu isaatiin, inni nuuf fannifamuu isaatiin jalqaba irratti akkuma walii wajjin ilaalle jireenya du'a keessaa marge argina. Du'uu Yesus Kiristoos keessaa jireenyatu nuuf marge. Akkuma qamadiin tokko du'ee firee hedduun biqile yookiis ija hedduu baasu Kiristoos du'uu isaa keessaa ani biqileera. Kiristoos du'uu keessaa ati dhalatteetta. Kiristoos gaafa inni du'ate sanyii jiraataa taatee dhalatte. Ilma Waaqayyoo taatee dhalatte. Isin Kiristoosiin uumama haaraadha jedham sagaleen Waaqayyoo. Qamadii isa du'e sana argitu miti. Garuu qamadii haaraa ta'e karaa hundumaa waan haaraa ta'e argitu. Kanaaf Kiristoos siif du'uu isaatiin, Kiristoos siif fannifamuu isaatiin ati sanyii haaraa taatee dhalatteetta. Lammummaa haaraa argatteetta. Kanaafiyyuu jireenya du'a keessaa marge argina. Yesus Kiristoos nuuf du'uu isaatiin jireenyi nuu ta'eera. Inni kan biraan nagaaf gammachuu arganneera inni. Nagaaf gammachuun sii ta'eera. Gaddaa akka deemtu fedha Waaqayyoo miti. Gaddaa akka fuula isaa dura deddeebitu fedha Waaqayyoo miti. Arra sittani ma'an Yesus kan siif fannifameef gammachuu bara baraa akka hirmaattuuf, gammachuun akka siif ta'u jireenya keetti gammadaa jiraadhu. Haala keessa jirtu dhiphisaa ta'uu danda'a, Waaqayyotti gammadi. Madda gammachuu kee kan ta'e Kiristoos keessa jiraachuun isaa gahaadha. Warri Yesus Kiristoosiin hin qabne kan dhaggeeffachaa jirtan yoo jiraattan Yesus Kiristoos keessa gammachuutu jira. Yesus Kiristoos keessa nagaatu jira. Du'uu isaa keessaa gammachuun nu burqeera. Du'uu isaa keessaa nagaan nuuf burqeera. Haleluuyaa. Inni sadaffaan ba'aan cubbuu karaa isaa nurraa konkolaateera. Ba'aan cubbuu barootaaf karaa Addaam nutti dhufe karaa Yesus Kiristoos nurraa konkolaateera. Har'a ba'aan cubbuu kan Waaqayyo ittiin sitti faraduudhaaf kaa'een jiru gatii cubbuu hundumaa Waaqayyo ilma isaa Yesus Kiristoos irratti lakkaa'ee xumureera. Akka jedhe Yesus Kiristoos fannoo gubbaatti raawwatameera jedhe. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Gatiin kee xumurameera. Gatiin kee kaffalameera. Bilisummaadhaan jiraachuutu siif mala. Akka mucaa Waaqayyootu deddeebi'u siif mala. Waaqayyo isin jaallata. Kanaaf sagalee guyyaa har'aarraa isa kan akka hubattan Kiristoos Yesus nuuf du'uunsaa, nuuf fannifamuunsaa madda nagaa, madda gammachuu, madda jireenyaa, madda eebbaa keenya akka ta'e hubannee akka jiraannu Waaqayyoon barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan bara eebbaa bara mo'ichaa ta'u. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana mo'ichaa isiniif haa ta'u. Maatiin keessan, manni keessan eebbifamu. Bara kana kan isin harkatti hin gashanne isa dhufutti harka keessan keessaa galu. Mo'ichi isiniif haa ta'u, nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhadhumaa kadhanneetu xumurra. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Sagalee kee gara jireenya keenyaa dhufeef galatoomi. Fayyitaniitu. Nagaan isiniif ta'eera. Du'a ilma koo Yesus Kiristoos keessaa jireenyi isiniif ta'eera waan nu jetteef si haa galatu. Amma sani nan dubbadha haalota adda addaa keessatti hidhamanii warra jiraniif nagaa jiraataan isiniif haa ta'u, isaaniif haa ta'u. Bakka isaan jiranitti abdii kutatanii warra jiraniif maqaa Yesuusiin abdiin isaanii haa haara'u. Jireenyi isaanii du'ee kan jiru, dhukkubaan du'ee kan jiru, haalota adda addaa hidhamanii kan jiraniif maqaa Yesuusiin hiikamni isaaniif haa ta'u. Akkuma sagalee keen dubbatte warra gadda keessa jiraniif maqaa Yesuusiin gammachuun isaaniif haa ta'u. Warra boo'icha keessa jiraniif maqaa Yesus Kiristoosiin gammachuun maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenya isaanii haa dhuunfatu. Akkuma kana ba'aa cubbuutiin, hidhaa cubbuutiin hidhamanii gaaffii keessa warra jiraniif maqaa Gooftaa Yesuusiin deebiin jireenya isaaniitiif haa ta'u. Hiikamaa maqaa Yesuusiin ulfinni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Ayyaana kanaan maqaa Yesuusiin sababeeffadhee nan jedha hidhaa keessa jirtan keessaa hiikamaa. Ba'aa kan isinitti ta'e maqaa Yesuusiin isinirraa konkolaatu. Kan isinitti dukkaneesse maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin humni Waaqayyo Waaqa jiraata jireenya keessaniif ifa haa ta'u. Isin haa geggeessu, isin haa hogganu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin haala keessatti jedhamtan keessaa ba'aa tarkaanfadhaa. Maqaa Yesuusiin ce'aa. Mo'uu Yesus Kiristoosiin mo'aa ba'aa. Abbaa waan nu dhageesseef galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan bara eebbaa ta'u. Viidiyoo kana warri hordoftan hiriyoota keessaniif namoota haala adda addaa keessa jiraniif subscribe, share godhaa, like godhaa namoota adda addaa hiriyoota keessaniif. Waaqayyo isin haa eebbisu. Shalom, ciao.